Nageen gooftaa Yesuus Kiristoos hunduma keessaniif haa ta'u, gooftaa galanni ulfinni isaaf haa ta'u, nagaa Waaqayyoo isin gaafatuu fi baga gooftaan isin qarqaaree guyyaadhaa sagalee Waaqayyoo waliin qoodatuu fi garaacha kenna argamtan isiniin jedha. Achumarraan aansee immoo beeksisa waldaa kennaa akkuma beekamu Sandee sanbata guddaa jechuudha sa'a 10 walakkaa 12 walakkaa yeroo waaqeffannaa kennaati. Qidame illee telefoonaan sa'aatii 5 raaga sa'a 7 waliin kadhanna. Kanaaf hojja duree fi lammaffaan immoo yeroo gaarii yeroo Bible study itti waliin qo'annu sa'aatii 5 walakkaa haga 6 walakkaa sa'a 1 qofa qabna. Kanaaf namni carraa qabdan hundinuu irratti argamaa isiniin jedha. Akkanumaan aansee gara sagantaa guyyaadhaa deemna. Mee waliin hojii ergamootaa boqonnaa 6 lakkoofsa 1 haga 7 waliin ilaalla. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hin dubbisaa. Bara san lakkoofsi warra Yesuusitti amananii baay'ate Yahudoonni warri afaan Giriikii dubbatan warra afaan Yahudotaa dubbatan irratti gunguman. Kun immoo haadhotii hiyyeessaa isaan gargaarsa guyyaa guyyaatti in argatu kan turan waan dagatamaniif ta'e. Yommus warri 12 tuuta amantootaa walitti waaman. Nuyi soora jara kanaaf kurkuruudhaaf jennee dubbii Waaqayyoo lallabutti hirdhisuun nuuf hin ta'u. Yaa obboloota, namoota hojii kana itti kenninu 7 warra maqaa gaarii qaban, warra hafuura qulqulluuniif ogummaan keessa guutu uf keessaa barbaada. Nuyi garuu kadhataaf lallaba dubbii Waaqayyoof ergamutti hin qabamnaa jedhan. Yaadachiisan. Tuutti sunis guutummatti dubbii ergamoonni dhiyeessan jaalatanii Isxifaanos kan jedhamu amantii isaatiin jabaa kan ta'eef hafuura qulqulluudhaan kan keessa guute dhiyeessan. Akkasuma Filiphosiif Farkoorisiin Niqanaaroonii fi Ximoon Farmoon Niqoloos nama biyya Anookiyaa isa amantii warra Yahudotaa fudhate tures isaan kana hundumaa ergamoota dura dhaabachiisa. Ergamoonni yommus Waaqayyoon kadhatanii harka isaanii mataa tokko isaanii irra kaa'an. Dubbiin Waaqayyoo itti fufee bal'achaa baay'ina amantoota Yerusaalemitti ergamaniis ittuma dabalame adeeme. Luboota keessaa baay'een amanticha fudhatan. Maqaan Waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Waan baratamee fi miti mataa keenya gadi qabannee afaanuma lama Waaqa galateeffanna. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Maaliif already waaqeffannaa keessa jirra. Waaqayyo waaqeffannaa keessaan nu waliin ta'eera. Ammas Waaqayyo sagantaa lallabaa kana keessatti nu waliin akka ta'uuf mataa keenya gadi qabannee yaa Waaqayyo si galateeffanna. Galanni ulfinni siif haa ta'u. Waaqeffannaa keenya keessatti nu garaachatti argamte. Ammas yaa Waaqayyo yommuu sagalee kee kana yaa Waaqayyo walwalii qoonnu walwalii lallabnu walwalii yaa Waaqayyo maqaa Yesuus Kiristootiin akkuma garaacha keenya keessa jirtutti akkuma nu waliin jirtutti haga dhumaa yaa Waaqayyo ati nu waliin ta'e. Uumagoota hundumaaf ulfaatu maqaa Yesuus Kiristootiin ameen. Galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Sagaleen guyyaadhaa qabadhee gara keessatti dhufe maal jedhaa? Mata dureen isaa ergamoota Waaqayyoof namoota Waaqayyoo irraa maal barannaa jedha. Asirratti waa'ee ergamoota Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo nutti dubbata. Waa'ee namoota Waaqayyoo illee warra amananii sagalee Waaqayyoo nutti dubbata. Kanaaf
nu hadhaa ergamoota waaqayyoo irraa namoota waaqayyoo amantoota waaqayyoo irraa maal baranna? Maaliif iddoon kuni waa lama dubbata? Waa'ee ergamootaa dubbata, waa'ee amantoota waaqayyoos dubbata waan ta'eef kanaaf nu amma sa'aatii kana isaan kanarraa maal barannaa jedha. Maqaan waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Irra deebi'ee sagalee kana dubbisa. Bara san lakkoofsi warra Yesuusitti amananii baay'ate. Yahudonni warri afaan Giriikii dubbatan, warra afaan Yahudotaa dubbatan irrattis gungumani. Maal jechuudha jechuun isaan lachuu Yahudota. Jarri lachuu Yahudota. Jarri lachuu warra waaqatti amanan. Jarri lachuu warra amananidha. Garuu jarri lachuu Yahudota. Tokko warra Yahudota ta'anii warra afaan Giriikii dubbatan. Warri kun immoo warruma Yahudota ta'anii afaan Yahudii dubbatan. Maaltu ta'ee walitti gunguman? Eenyutu isaan irratti gungumaa? Warra afaan Giriikii dubbatutu warra Yahudota kaawwan irratti gungumama. Sababiin isaa rakkinatu jira. Rakkinni hedduu isaanii jiru maalidha? Namoota dubartoota dadhabdootatu ture. Dubartoonni dadhabdoonni tuni qarqaarsa barbaachisu. Kanaafi qarqaaramu dubartoonni tunniin gara warra eenyuti? Gara warra Yahudota afaan Giriikii dubbataniiti. Garas ta'anii dubartoonni tun akka qarqaarsa barbaachisa ture. Qarqaarsa sana argataan jiran jedhaniiti warri afaan Giriikii dubbatan warri Yahudotaa kun maal jedhanii waa'ee kanaatiif gungumanii jedha sagalee waaqayyoo. Maqaa waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Kanarratti namoonni waaqayyoo ergamoonni waaqayyoo maaliif sagalee kana qabata? Ergamoonni waaqayyootiif namoonni waaqayyoo maal irraa barannaa jedha? Ergamoota irraa maal barannaa? Amantoota waaqayyoo yeroo san jiran irraa maal barannaa? Hadha maqaan gooftaa ulfaate haa ta'u. Ergamoonni waaqayyoo kanarratti deebii deebisan. Maal jedhanii? Nuyi kan itti waamamne wangeela lallabuudha. Nuyi itti kan walitti waamamne wangeela barsiisuudha. Nuyi itti kan itti waamamne kadhatuudha. Nuyi kan itti waamamne maalidha jedhan? Dubbii waaqayyoo qajeelummaan dabarsuudha. Kanaaf jedhanii akkana jedhanii waaman. Amantoota kana walitti waamanii jedha sagalee waaqayyoo. Amantoota kana yoo walitti waamanii maal jedhanii isaan gaafatanii hunduma isaa walitti waaman. Amantoota yommuu waamanii isin keessaa namoota maqaa gaarii qabanii hafuura qulqulluudhaaf ogummaan geggeessan of keessaa baasaa fidaa jedhanii maqaa waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Inna namoota maqaa gaarii isin keessaa qabaniif dura maal godhanii amantoota hundumaa walitti waaman. Eega walitti waamaniin booda waa'ee waan ergamoonni godhan isinitti maaramu. Waa'ee amantoonni godhanii miti ka dubbataa. Waa'ee ergamoonni godhan isinitti maaramu. Maal godhanii amantoota hundumaa walitti waaman. Isin keessaa namoota maqaa gaarii qaban, namoota hafuura qulqulluu fi ogummaan geggeessan of keessaa baasaa nutti fidaa jedhanii maqaa waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Yommuu isaan kana jedhanii amantoonni sun maal ta'an jedha? Jecha isaanii kana baay'ee dinqisiifatan, baay'ee itti gammadan. Maaliif? Maqaa waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Ergamoota turan hadda ajaja dabarsuu hin danda'an ture. Waan ta'e san irratti rakkina uumame san irratti waan ta'e akka iddoo isaa walitti gungumaan sanitti ati kana ta'e jechuun hin danda'an ture. Garuutu maal godhanii carraa isaanumaaf kennan. Innaa yoo isaan kana jedhan immoo amantoonni sun immoo maal hojjetan jedha? Baay'ee yaada isaanii kanatti jaalatan itti walii galan jedha maqaa waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Kanaaf nuu jedhaniin nuu ka waamamneef maaliif waamamne? Nuu wangeela lallabuuf, nuu wangeela barsiisuuf, nuu kadhatuuf, nuu hojii waaqayyoo galmaan ga'uuf malee kanaafi miti. Ka itti waamamne kana jedhanii adda baasan. Kanaaf isin keessaa maal jedhe? Namoonni maqaa gaarii qaban, namoonni hafuura qulqulluuf ogummaan geggeessan fidaa jedhanii walii waaman jennaan jarris baay'ee gammadanii yaada isaanii fudhatanii jaalatanii hundi isaanii itti walii galanii jedha maqaa waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Eega kana godhaniin booda achi maal godhan? Namoota filatan. Namoota maalii? Kafiraanii miti ka dhufe. Namoota maalii? Ka beekanii miti ka dhufe. Namoota maalii? Namoota akkuma isaan gaafatanitti isaan keessaa namoota maal ta'an? Namoota maqaa gaarii qaban,
namoota hafuura qulqulluudhaan inna ogummaa qaban uf keessaa baasanii fidanii yommuu gara isaanii fidanii ergamoonni Waaqayyoo sun immoo maal godhani isaan irraa fuudhanii harka irra kaanii isaaniif kadhatan jedha. Maqaan Waaqayyoo ulfaatee haa ta'u. Haadha maaltu ta'aara? Haadha maaltu adeemaara? Biyya lafaa keessa maaltu adeemaara? Waldaa keessa maaltu adeemaara? Teettanii yoo laaltan waa lama godhan. Ergamoonni wanti isaan godhan waa lama. Tokko waan itti waamaman sanirraa asii achi liqliqin jennu. Wanti nuti waamamne wangeela lallabuudha. Wanti nuti waamamne wangeela barsiisuudha. Wanti itti waamamne hojii Waaqayyoo karaa qajeelummaan galmaan ga'uudha. Kana jedhanii kanarraa garanas hin jennu. Hojiin keenya kana jedhan maqaan Waaqayyoo ulfaatee haa ta'u. Achi immoo dammoo maalidha beektu? Waan itti waamaman san galmaan ga'uudha. Isa itti waamaman san babal'isuudha. Wanti biraa takka illee hin jiru. Waan sitti kenname san maal goota? Isa hojii sitti kenname san qabattee dhaabata. Inni lammaffaa immoo isa san babal'isuudha sitti waamamte. Galanni balballi isaaf haa ta'u. Namoonni immoo maal godhan? Namoonni Waaqayyoo namoonni kun amantootaa jedhu. Yeroo sanitti Yerusaalemiin bichaa waldeen ni jirtu. Bakka biraa takka illee hin jirtu. Kana ajaa'ibsiisu kitaabota garaagaraa irratti namoonni kunniin namoonni torban kun warra miidhaa himate san warra Yahudaa ta'e afaan Giriikii dubbatu san warra dubartoonni warra nama qarqaaru dhabee rakkatanii waan gaa'ibsanii saniif komii kaawwan irratti kaasisan namoonni kunniin namoota san keessaa dhufanii afaan Giriikii warra dubbatu jedha. Anna maaltu ta'e yoo isaan kana godhanii namoonni immoo maal godhan? Amantoonni immoo maal akka godhan? Yaada isaanii saniin fudhatan. Yaadni isin jettan sirri. Wanti isin dubbattan sirri. Wanti isin lafa keettan sirri. Ofii nurratti aboo hin mul'ifanne. Ofii nurratti kaatanii abbaa barbaadanii shuumne. Ofii nurratti kaatanii immoo abbaa barbaadan atas taa'etu ol kan hin jenne. Waan maal gootani? Abdanii gara keenya deebiftan. Harka keenya deebiftan. Kanaaf taa'anii maal godhani? Waan san jaalatanii waan san bakka gammachiisee jennaan nama iddoo saniif ta'u. Akkuma isaan gaafatanitti maal jedhanii gaafatan? Sagalee Waaqayyoo akka dhumatu. Nama maqaa gaarii qabu. Nama hafuura qulqulluudhaaf ogummaan guutame fidaa jedhanii nama san ofarra dhaabatanii kun fira kiyyaa miti, kun nama kanaa miti, kun gosa kanaa miti, kun saba kanaa miti odoo hin jennu namoota san fidanii anatu iddoo kanaan mala, anatu yeroo haganaa qaareera, anatu kana ta'e odoo hin jennu isaan ta'anii ofii nama fidanii. Gaafa isaan namoota san fidan maal godhan? Gammadanii fidanii. Achiin booda maal godhanii gara sagalee Waaqayyoo eega fidaniin booda fuudhanii gara ergamootaa geessan. Namoota filatan san maqaa Waaqayyoo ulfaatee haa ta'u. Galanni balballi isaaf haa ta'u. Kanaaf finnaan maal godhan? Isaan immoo harka isaanii irra kaanii namoota gara hojiitti geggeessanii. Namoota gara tajaajilaatti yaasanii. Sababiin isaan filatamaniif sababii namoota qarqaaruu saniif. Namoota dadhabbii qaban sana haa qarqaaranii jecha. Nu'u garuu jedhan. Nu'u garuu hojii keenya isatti waamamnerraa niqniq hin jennu. Jedhanii gaafa fidanii gaafsan immoo maaltu ta'e? Namoonni isaan fidan kun immoo namoota dinqii hojjetu, namoota mirakkilii hojjetu, namoota wanta addaa hojjetu. Maqaa Waaqayyoo ulfaatee haa ta'u. Galanni balballi isaaf haa ta'u. Wangeelli babal'atu bira lixee lakkoofsa torbarratti akkana dubbiin Waaqayyoo itti fufee ballachaa baay'ina amantoota Yerusaalemii argamanis ittuma dabalame adeeme luboota keessaa baay'een amanticha fudhatanii jedha. Maqaa Waaqayyoo ulfaatee haa ta'u. Ergamoonni Waaqayyoo waan itti waamaman sanirraa niqniq hin jenne. Ergamoonni Waaqayyoo carraa dabarsanii kennan. Eenyuuf? Ummataaf. Nu kanatti waamamne. Isin immoo
jedhaniin koottaa nama isin keessaa kana fidaadhani namoonni gadi fidan sun immoo namoota hafuura qulqulluudhaan guutaman namoota dinqii hojjetan namoota miraakilii hojjetan waaqayyo isaan keessa namoota torban fidan san isaan kadhatanii gadhiisanii waaqayyo maal wangeelli hojjetameera maqaa waaqayyo golfaatee haa ta'u. Meetaati ilaala saba waaqayyo. Hadda waaqayyo iddoo tokko yoo isin kaaye hadda waaqayyo ati ergamaadha. Ergamaa kooti jedhee si kaaye waan waaqayyo itti si kaaye san qabattee deemta moo waan hundumaa cambaa deemta. Gaafa waan hundumaa luka kee iddoo hundumaa keette wanti hundinuu galman ga'u. Gaafa waan waaqayyo sitti kenne san qabattee achirratti immoo kabiraatiif carraa ati immoo kana hojjedhu ani kanatti waamame jette kan keellee galma gaa hidhaallee ni hiikama maqaa waaqayyo golfaatee haa ta'u. Argitu furmaata hiikan rakkinnatu ture saba tokko jedduu sabni lachuu Yahudotaa jedhe. Sabni lachuu Yahudotaa tokko garuu afaan Giriikii qaaqaa'e. Kun immoo afaan Giriikii qaaquun haati hiyyeessanii isaanii hin rakkatan nama qarqaaru qabanii taa'anii nutu qarqaara hin jenne nutu falaat qoraaq hin jenne nutu murteessa hin jenne. Isin keessaa namoota akkanaa fidaa jedhanii nu'u kanaa jenne hujii kanaa jenne hujii waaqayyoorraa neq hin jenne. Hujiin kenna kana. Hujiin kenna maalidha? Wangeela barsiisu. Hujiin kenna maalidha? Wangeela lalabu. Hujiin kenna maalidha? Kadhatu. Hujiin kenna maalidha? Waa'ee waaqayyoo irratti bakka dhugaa qabannee deemudha. Kanaaf koottaa jedhanii warra akkatti kennanii jecha maqaa waaqayyoo golfaan haddaa gam kennatu kana godha. Haddaa gam kennatu sammuu akkasii qaba. Haddaa gam kennatu ati ergamoota haa taatu waaqayyo si haa ergatu. Ati immoo amanaa haa taatu waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoos fayyisaa taate amane. Karaa muraa deemnaa be. Karaa barbaadannaa be. Galma hin geenye. Galma kanu geessu garuu gaafa waan itti waaqayyo nu waame san ergamoota waaqayyo irraa gatteenee maal godhan jennee baranne san gaafsan galma deemnuuf san geenye. Gaafsan hujiin itti waamamne sun hin bal'atu. Maqaa waaqayyo golfaatee haa ta'u. Hadda wangeelli babal'atu gadi deemu. Hadda wangeelli dhugaa hafuuraa waaqeffatamu gadi dhabeef kawai nyaataa deemaniif taa'anii tokkommatu tiizaazii gubbanaa dabarsa. Meeti waan itti waamamte qabadhu deemu obboleessa obboleetti kun. Waan itti irratti waaqayyo si waame qabadhu deemu. Kaanis namoonnis akkuma sagalee waaqayyo dubbatan warri amantoonni maal godhan jedhe warri amantoonni sunniin illee maal godhani isaan caqasani yaanni isaan dhiyeessani nutu isin irratti nama muudaa miti hin jenne nutu isin irratti nama isinii filaa miti hin jenne nu hujiin kenna kana isin namoota keessan hin beektan isin namoota keessan fidaa namoota keessan maal goona dabarsinee waaqayyotti kennina. Kanaaf gara lachuu maal ta'e nagaatu bu'e. Hidhaaniin hiikame maqaa waaqayyoo golfaatee haa ta'u. Wangeelli bal'atu. Ijoon dubbii maali? Wangeela babal'isuudha boleeku. Wangeelli kun hin bal'ate jedha. Isaan namoota kanneen waan fidaniif maaliif fidani? Nagaa hedduu san jirtu haa fidaniif. Garutu namoonni sun dinqii hojjetan. Mee boqonnaa 8 irratti akkuma irratti boqonnaa 6 irra gabuulee yoo ilaalle akkana jedha. Esxifaanos ayyaanaaf humna waaqayyootiin guutee dinqicha milikkita gurguddaa namoota keessatti argisiise. Yommus jarreen Qoraaniyaatiif Iskindiriyaa tokko warra mana sagadaa warra horii baan jedhaman tokko wajjin akkasuma biyya Qiliyooxiif Asiyaa kan dhufan tokko ka'anii Esxifaanos falman. Haa ta'u iyyuu malee ogummaaf hafuura isaa Esxifaanosin ittiin dubbate mormuu hin dandeenye jedha. Maqaa waaqayyoo golfaatee haa ta'u. Ergamootaa miti ogummaa kana ka argee ka isa filate. Ka isa filate amantoota isa waliin jiranittu
inni kun maalidha nama maqaa gaarii qabu jedhanii filatan inni kun maalidha nama hafuura qulqulluudhaan ogummaan guutame jedhanii filatan maqaa Waaqayyoo kolfaatee haa ta'u gaaf kaani dandandeenye jedhe dinqii hojjetu jalqabee mirakilii godhu jalqabee waan addaa godhu jalqabee maqaa Waaqayyoo kolfaatee haa ta'u kanaaf saba Waaqayyoo kanaaf warra Waaqayyoo sin waan yoo Waaqayyo ati ergamaadha jedhee si waame hujii keessanitti cimii hujii keessan faana deemi isa ergamaa taate waan biraa keessa hin seenin ati immoo amantoota warri amanan immoo maal ta'an jedha warri amanan asirratti akka dubbatutti wanta ergamoonni sun jedhaniin maal godhan in jaalatan walii galtee godhan jedha jaalatuu bichaa miti dabarsanii eenyu kennan jedha ergamootatti akka isaan hidhachiisanii akka isaan hafuura Waaqayyootiin guutamaniif dabarsanii isaan kennanii kan bichaayyuu miti namoota dhugaa ta'e filatan isaan amantoonni sun eenyuun filatan tokko amantoonni sun wanti isaan godhanii waan ergamoonni jedhan san hundi isaaniitu jaalatanii itti walii galanii lammaffaa immoo uf keessa kuni fira kiyya kuni qoomoo kiyya kuni ollaa kiyya kuni dandeettii akkanaa qaban jedhu akka gaabii isaan gaafatanitti achi keessaa fuudhanii nama maal godhu nama waa'ee saniif fiixii godhu fuudhanii kennan. Inni sadaffaa immoo eega kana godhaniin booda qabatanii gara ergamootaa dhiyeessan. Maaliif ergamoonni maal godhan jedha sagalee Waaqayyoo hojiin isaanii maalidha? Wangeela lallabuudha, wangeela barsiisuudha, kadhatuudha, waa'ee Waaqayyootiif jedhanii dhugaa irra dhaabatudha. Kanaaf harka isaanii gaafa isaan qabanii isaaniitti fidamaa godhan harka isaanii qabanii isaaniif kadhatanii maqaan gooftaa akka ulfaatee haa ta'u. Hadda hagam kennatu bala godha. Hadda hagam kennatu akkanatti waliin dhaga'ee yaada tokkoon namoota Waaqayyoof namoota dhugaa hojjetan namoota karoora gaarii hojjetan jedhee taa'ee mari'a. Hadda bee yaa saba Waaqayyoo ani isinitti hima rakkoon guddaan ka jiru waldaa keessa jira. Rakkoon guddaan ka jiru waldaa keessa jira. Gaafa waldaan hiikamte biyyiti lafaa hiikama. Gaafa waldaan nagaa argate biyyiti lafaa nagaa argata. Odoo waldaan nagaan argatin biyyiti lafaa nagaa argatuu hin dandeessu. Maqaan Waaqayyoo kan ulfaate haa ta'u. Maaliif ergamoonni Waaqayyoo waan godhan asirratti ilaala. Hadda isin warri waa'ee Waaqayyoo irratti waamamtan maal godhaartan? Tokko tokkoon kenna maal godhaar? Amantoonnis maal hojjetaaran? Miidhamee malee, rukutamee malee, dhaamee malee, ebaluun kiyya achi naa habuu malee, ebaluun kiyya bakka kana naa taa'uu malee, suni bu'aa wayiitu nuun qabu. Suni bu'aa qabu maali? Waaqayyo maal jedha? Ergamoonni sun maal gaafatte? Nu immoo maal deebisuu qabna? Kanaaf warri wangeela qabannee deemu, warri wangeela sabatti lallabuuf deemu, warri wangeela biyya lafaatitti lallabuuf deemu isa itti waamamnerraa luka keenya gara biraa kaa'uun hin ta'u. Opshiniin nu argame jennee opshinii san keessaa waan biraan laaquun nuuf hin ta'u. Baay'ee kan nama ajaa'ibsu beektu. Innaa taa'ee wanta kana yommuu laalu mee ilaalaa biyya kana keessatti amma fakkeenyaaf filannoon yoo adeemu ummatatu nama isaaf ta'u filata. Biyya akka keenyaa san immoo kaabinichatu nama kaabinee saniif ta'u filata. Kanaaf nageenyi hin dhufu. Kanaaf iddoo nageenyi hin jirre, iddoo qulqullummaan hin jirre yoomillee nageenyi bu'uu hin danda'u. Silaa ummatatu nama isaa ta'u nama isa geggeessu filata.
gaafsan maali ummatatu beeka asirratti sagalee waaqayyoo ergamoonni maal godhanii fuudhanii nu hojiin keenya kana nu ka itti waamamne kana nu gala dubartoonni kunniin rakkataniiran dubartoota kana nama qarqaaru dhugama rakkoon jira garuu rakkoo kana furuufi eessunuma keessaa nama fidaa jedhanii maal godhan gara isaanii deebisan yommuu gara isaanii deebisan immoo isaan kun immoo gammadanii fudhatan gaafa fudhatan immoo kun fira kiyya kun nama akkanaatu odoo hin ulaagaa jarri lafa keessa san fudhatanii deemanii nama iddoo sadiif ta'u fidan gaafsan maaltu ta'e yaa saba waaqayyo argitu isa itti waamamu wangeelatu lallabame wangeelatu bal'ate wangeel dhugatu bal'ate qajeelummatu argame nagaatu bu'e iddoo wangeelli jiru nageenni jiru iddoo wangeelli hin jirre nageenni hin jiru wangeelli suniyyuu wangeela mudaa hin qabne kanaaf isin kennama obboleen koo wangeela mudaa hin qabne harkaa qabna wangeela qulqulluu harkaa qabna wangeela kanaan nagaduu hin dandeenyu wangeela kanaan bituu hin dandeenyu wangeela kanaan fakkeessuu hin dandeenyu wangeelli immoo ka lubbuu ittiin fayyifnu maqaa waaqayyo kolfaa ta'e ka waamamneef lubbuu fayyisu ka waamamneef warra dadhaban bira dhaabatu ka waamamneef warra laafaniif kadhatudha maqaa waaqayyo kolfaa ta'e gaafsanii ka dadhabe hin jabaatu gaafsanii ka laafe humna argata gaafsanii kamalli harkaa dha'ee furmaata argata maqaa waaqayyo kolfaa ta'e furmaata lafa biyya lafaatiin dhufu furmaanni biyya lafaa keessa hin jiru furmaanni ijoollee waaqayyo harka jira furmaanni ana harka jira si harka jira yaa saba waaqayyo kanaaf ergamoonni furmaata fidan eenyuun fayyadamee ergamoota fayyadame maaliif namoonni kunniin namoota mirakilii hojjetan ka akka Istifaanos dhagaan tumamee ajjeefame maal jedhe beektu akkuma gooftaa Yesuus Kiristoos jedhe waaqayyo hin beekan isaaniif dhiisi jedhe maqaa waaqayyo kolfaa ta'e hin beekan isaaniif dhiisi jedhe mirakilii hojjete dinqii hojjete isaan ka qopheessanii maali namoonni sun akka maal ta'aniif akka tajaajilamanii filatanii fidan isaan garuu ka hojjetan wangeela hojjetan wangeelatti hin qaanofne wangeelatti gad hin jenne waa'ee wangeelatti hin dadhabne jarri sun eenyuti akkuma gooftaa Yesuus Kiristoos hin beeku boqonnaa 8 dhumarratti yoo dhaqanii ilaaltan waa'ee Istifaanos maal jedha beektu lakkoofsa 54 irraa isin dubbisa isaan kana hundumaa yommuu dhagaan boqonnaa 7 dhiifama boqonnaa 7 lakkoofsa 54 irra isaan kana hundumaa yommuu dhagaan dhagaanii aarii guddaa irraa kan ka'e isatti hin ciniinnatu turan Istifaanos garuu hafuura qulqulluudhaan guutame odoo ija irraa hin buqqifatin waaqa keessa ol ilaale ulfinna waaqayyoo Yesuusin gara mirgaa waaqayyo dhaabate arge kunoo ani bantiiwwan waaqaa banamanii kunoo ani bantiiwwan waaqaa banamanii ilmaan namaas gara mirga waaqayyoo dhaabatee nan arge jedhe isaan garuu gurra isaanii cuqqaalatan guddisanii itti wacan erga takka itti fiigan mandara keessaa daddarbachaa gadi baasan dhagaadhaan rukutan warri dhugaa baatuunis uffata isaanii miila dargaggeessaa Saa'ol jedhamu tokkotti jala hin naqatanii turan odoma isaan dhagaadhaan isa rukutaa jiran Istifaanos gooftaa Yesuus hafuura koo fudhadhu jedhee kadhate jilbiiffatee sagalee guddaadhaan yaa gooftaa cubbuu kana isaanitti hin lakkaayin jedhee eeyyee kana jedhees kufee in obbaafatee maqaa waaqayyo golfaatee innaa kana jecha namoonni kafilatamaniif nagaa haa buusaniif warroota gurguddoota san jaartota san haa qarqaaranii miti garuu namoonni isaan filatan hojii waaqayyootitti hidhata godhatan namoonni isaan filatan waa'ee waaqayyootti dabarsaniif kennan namoonni isaan filatan
aarsaa kafalu hundumaa kafalan. Akkuma gooftaa Yesuus Kiristoos jedhe yoo ila isaan kana beekan yaa Waaqayyo dhiise akkasuma jedhe namni Waaqayyo namni isaan nomineetii godhanii filatan Isxifaanos illee yommuu isa dabarsanii kennan maal jedhe hin beekan yaa Waaqayyo isaaniif dhiise jedhe akkasi boqote jedhe maqaa Waaqayyo yommuu isaan dhaga'an tumanii isa ajjeesan. Gooftaa galanni isaa kanaaf obboleessa koo obboleetti koo kanaaf saba Waaqayyo kanaaf warra Waaqayyo sin waame. Wangeelli maal jedha jedhaa dhaabadhaa. Wangeelli maal dubbata jedhaa dhaabadhaa. Ergamoonni Waaqayyo kana hojjetanii darban. Yes, amantoonnis waan gaarii ta'e, waan namaan filatame, waan ofiin filatame, waan biraan filatame odoo hin taane, waan garaacha isaaniitti ta'anii waan arganiif akkaataa ergamoonni gaafatanitti nama adda baasanii kennan. Namoonni sun garuu waan wangeelaatiif galeef dinqee mirakilii hojjetanii maqaa Waaqayyo ulfaatee haa ta'u. Hadhaa naafsi keessa dinqiin akka hojjetu barbaadda. Kanaaf ergamoonni Waaqayyo maal akka godhan ilaali. Kanaaf amantoonni yeroo sanii maal akka ta'an akkamitti akka isaanii abboomame. Akkamitti waan isaan jedhan irratti akka walii galan. Akkamitti immoo maal godhan. Nama dhugaa ta'e iddoo sanii fiitii kan godhu baasanii dabarsanii kennan. Nama ta'ee fi miti namni hundinuu maal jedhanii gaafatan ergamoonni Waaqayyo. Nama maqaa gaarii qabu, nama hafuura qulqulluudhaan fi ogummaan guutamuuf keessaa baasaa fidaadhaan isa dhugaa qabanii fidan. Fira kiyyaa miti, ollaa kiyyaa miti, mandara kiyyaa miti hin jennu. Haa dhugaa ta'e baasanii fidan. Wanti amantoonni hojjetanis kana hojjetan. Hadhaa naafati kana ilaallee akkasi jiraatu qabna. Hadhaa naafati ergamoonni barasanii kana godhan. Anaafati wangeela irraa dhiqniqin jechuu qabna. Wangeela qabanneerraa wangeela qabannee waan biraa keessa seenuun hin ta'u. Waaqayyo nama qabataaniif illee. Kanaaf gara marattuu laaqamnee galma ga'uu dadhabne. Gara marattuu abbaa ta'uu barbaanna. Hin taatu wanti akkasii. Waaqayyo nama qaba. Waaqayyo kabiraa qaba. Yoo ati Waaqayyoof dabarsitee of kennite, yoo ati daandii Waaqayyo maal irra nawaaf laan ergamoonni kun waan isaan godhan. Isaan namoota kan filaa nu hujiin kenna waa'ee Waaqayyooti. Na wangeela barsiisuuf, wangeela lallabuuf, kadhatuuf, waa'ee Waaqayyo dhugaa qabannee deemuudha jedhan. Kana murteeffan, kanaan ala waan biraa qabnu. Isinummaan kun keewwattaa nama fidaa jedhani. Isaan immoo akkuma isaan jedhan waan isaan gaafatan nama fiitii wal qabanii fidan. Isaan keessa akka maqaa Waaqayyo golfa akka Isxifaanosii fakkeenya gooftaa Yesuus Kiristoos qabu jechuudha. Akkanaa baasanii ergamootaa miti hubatee ka isaan fide. Ergamootaa miti ajajatti kennee ka isaan fide. Ergamootaa miti nama kanatti ayyalee ka filate. Amantoota of keessaa filate. Maqaa Waaqayyo golfaatee haa ta'u. Kanaaf nama fiitii godhu. Hadda amantoonni hin kijiban. Hadda amantoonni hin fakkeessan. Hadda amantoonni maqaa Waaqayyootiin nagadan. Akkamitti dinqiin hojjetare. Akkamitti mirakiliin hojjetare. Rakkoon jiru kana gadi ta'anii dhugaa hin dubbatan. Gadi ta'anii wangeelli kana hin jedhan. Gadi ta'anii warra rakkoo keessa jiraniif hin kadhatan. Gadi ta'anii warra miidhamaniif hin jedhan. Fuula Waaqaatitti akkamitti hormaanni argamare. Teenneetuma wallaalla nu warri biyya lafaallee takkama garaagarummaa qabu. Baay'ee warra biyya lafaa keessa Waaqayyo si waame, Waaqayyo na waame. Waaqayyo tokko kenna waame. Ilaalcha biyya lafaan qabaatin, ilaalcha dhugaa qabaat, ilaalcha wangeelaa qabaat, ilaalcha qajeelaa qabaat. Gaafsan maal goota? Saba keetiif, biyya keetiif, iddoo geetteef nagaa buufta. Galanni amalfanni isaa haa ta'u. Kun yoo ta'u maali? Odoo wangeelli dhaabate. Odoo wangeelli karatti nafin. Odoo wangeelli mudaa tokko keessa hin galin. Maqaa Waaqayyoo golfaataa ta'u. Kana godhan. Filiphiyoosin illee dhaqanii yoo ilaaltan. Maal hojjete? Boqonnaa 8:5-8 irratti akkana waa'ee Filiphiyoosi dubbata. Maqaa Yesuus Kiristootiin dubbisa. Afurumarraa dubbisa. Boqonnaa 8. Amantoonnis warri bitamaana. Amantoonnis warri bitamaan biyya keessa naannaan dubbicha in lallaban. Filiphoos lakkoofsa 5 irraa boqonnaa 8. Filiphoos
gargaartota keessaa tokko ture. Warra torban keessaa tokko ture. Maqaa Waaqayyoo golfaatee haa ta'u. Filiphos gargaartota keessaa tokko ture. Mandara Samariyaa tokkotti gadi bu'e. Namoota mandarichaatti Kiristoosin lallabe. Namoota mandarichaatti Kiristoosin lallabe. Tuutti jaras gurra qeensanii dubbii Filiphos dubbate dhageeffatan. Milikkita inni hojjete in argan. Hafuurri hamoonnis sagalee guddaadhaan carranii namoota baay'ee keessaa ba'an. Namoonni baay'eenis dhagaanii isaan gara tokko kan du'e warra kokkolanis hin fayyifaman. Kanattis warri mandara sanii guddaa hin gammadanii jedha. Maqaa Waaqayyoo golfaatee haa ta'u. Maal ta'anii hin gammadanii? Naaf akka tures hin fayyu. Dinqii godhe wangeela lallabee ergamootaa miti nama kana kafilate amantoota firummaanii miti kafilatan beekumtiini miti kafilatan gaafii ergamoonni gaafatan san kwalifaayii godhaa jedhanii filatan. Isaaf noomineetii godhanii kaan amantootatu kenna. Gaafa kennin dinqii hojjeta. Gaafa kennin mirakilii hojjeta. Gaafsan maal ta'anii hin gammadanii jedha. Maqaa Waaqayyoo golfaatee haa ta'u. Obboleessa koo obboleetti koo gadda keessa jirta hadha gammadi. Maqaa Waaqayyoo golfaatee haa ta'u. Sababiin isaa gaafa wangeela dhageenye, gaafa dhugaa dhageenye, gaafa wangeelli nu galee nu gammachiisuu qaba. Ani eessa jiraa jedha. Tokkoon keenya ani amanaadhaa yes. Maaltu narraa eegamu? Akkamitti eenyuun bakka kana kaa jettee of ilaaltu. Ani immoo ergamaadha Waaqayyo si ergate maal godhuu qabda? Kana namoota giraa kagale, kana namoota kan wal nyaachise. Isuma ergamaa ta'atu hundumaa haga irraa gadi lafa kaa'ee mixa. Isuma ergamaa falaa qoraacii ta'a. Meeti Waaqayyo hojii wangeelaatiif ati ergamaadha jedhee eegasifaan. Waan itti waamamte sarara dhaabat. Isa san qabat. Isa san ciniinsifatu irra dhaabat. Kanaaf amantoonni jiru amma maaltu ta'e beektu? Dubartootatu rakkate nama qarqaaru barbaachisan. Dubbii kanatu dhufe. Qarqaasni hojiin keenya kanaaf miti. Hojiin keenya kan itti waamamne kanadha. Garuu kan nama ajaa'ibu dubbichi dubbii qaba. Jarri kun ergamoota ta'an deeman. Jarri kun faana buutota ta'an deeman. Faana buutota ergamoota ta'an. Maqaa Waaqayyoo golfaatee haa ta'u. Faana buutota maaliif dinqii hojjetan, mirakilii hojjetan. Gadi baanii. Boqonnaa 8 irratti lakkoofsa 26 haga 40 illee akkana jedha. Maqaa Waaqayyoo golfaatee haa ta'u. Ergasii ergamaan Waaqayyoo Filiphoosin ka'ii waaretti gara mirgaa gara karaa onaa isa Yerusaalemitti Gaazeet geessu dhaqe jedheen. Filiphos yommus ka'ee dhaqe. Kunoo namichi dhushaayinni tokko itti dhufe. Namichi kun qabeenya kana daake namichi kun qabeenya kana daake mootitti warra Itoophiyaa hundumaa irratti abboobii ture. Inni Waaqayyoof sagaduudhaaf Yerusaalemiin dhaqe ture. Odoo achi galus konkolaataa kottee duudhaadhaan harkifamee irra taa'ee macaafa raajichaa Isaayyaas dubbisaa hin adeemu. Hafuurri qulqulluun yommus Filiphoosin akkana jedhe. Maal jedhanii gaafatan ergamoonni suni? Nama maqaa gaarii qaban, nama hafuura qulqulluudhaan ogummaan guutaman fidaadhani. Maaliif asirratti maal jedha sagalee Waaqayyoo? Hafuurri qulqulluun yommus Filiphoosin konkolaataa kanatti dhiyaadhuuti isa duukaa adeemu jedheen. Filiphosis konkolaataa sanitti fiigee namicha macaafa raajichaa Isaayyaas odoo dubbisu dhagaye.
waan dubbisuu jiru kana hin hubate jedhe isa gaafate. Namichi immoo odoo namni anaaf hin ibsin akkamittan hubachuu danda'a jedhe deebise. Akka Filiphos konkolaataa yaabbee isaa bukkee taa'uufis hin kadhate namichi. Achirratti maal jedha sagalee Waaqayyoon dubbiin macaafichaa inni dubbisee ture inni akka hoolota waa'ee Isaayyaas irra akka barreeffameedha. Macarrashaa 37 irratti waan dubbifame. 37 Filiphos yommuu jedhe garaa kee hundumaa yoo amante siif danda'a jedhee kana irratti inni Yesuus Kiristoosin ilma Waaqayyoo akka ta'e nan amanaa jedhee deebisee jedha namichi. Maqaan Waaqayyoo kolfaa ta'e. Namichis immoo konkolaaticha akka dhaabuuf abboome. Filiphosiif namichi bishaan keessa lixanii Filiphos isa hin cuuphe. Bishaanicha keessas yommuu ba'an hafuurri gooftaa Filiphoosiin butee fudhatee adeeme. Namichi deebi'ee isa hin argine. Haa ta'u iyyuu malee karaa isaa itti fufe gammadaa adeeme namichi. Gara inni dhaqee hin argine garuutu karaa isaa gammadaa adeeme namichidha. Maqaan Waaqayyoo kolfaate. Filiphos garuu Azooniyaatti argame. Biyyicha keessaa naanna'ee mandara hundumaa wangeela lallabaa mandara Qisaariyaatti dhufee jedha. Maqaan Waaqayyoo kolfaate haa ta'u. Maaliif filataman jarri kunniin? Kan filatamaniif jaartotiin dubartoota warra Yahuudi warra afaan Giriikii dubbatan san akka nyaachisaniif akka isaan qarqaaraniif filatamu. Garuutu jarri maal hojjetan? Wangeela hojjetan. Dhugaa hojjetan. Kan isaan nomineetii ta'anii amantoota san keessaa dhufan. Ergamoonni immoo kun hojii kennaa miti jedhan. Hojiin kenna maalidha? Waa'ee Waaqayyoo hojjetudha. Wangeela lallabudha. Kanaaf yeroo qabnu. Garuu kan itti waaman warri kunniin warra achi keessaa filataman. Warri kunniin maali? Faana buutota ergamootaa ta'anii argaman. Dinqii hojjetaa turanii argaman. Garraamii hojjetaa turanii argaman. Karaa gaariin waan filataman. Maqaan Waaqayyoo kolfaate. Hadda karaa muraa filatameefi namatti maal godha? Karaa muraa filatamee namatti gufuuta. Kanaaf sagalee Waaqayyoo saba Waaqayyoo yookaan hin galtu yookaan nama hin galchitu. Way at gabaam way at taas gabaam. Gufuu taanee irraa namatti. Waaqayyo hafuura kana nurraa kaasa. Yoo gufuu taane maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos namoonni sagalee kana dhagan maqaa Yesuusiin bilisa haban. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos namoonni sagalee dhagan ergamoonni Waaqayyoo maal hojjetan amantoonni barasanii maal hojjetan. Namoonni kana dhagaa jiran maqaa Yesuus Kiristootiin yoo hadda namoota Waaqayyootti gufuu ta'an yoo hadda waan itti waaman galmaan ga'uu dadhan. Kanaaf sagalee Waaqayyoo wangeelli hin babal'atee boqonnaa achumarra jaarlaaf kuusa torbarratti babal'ataa deema. Warri luboota ta'anillee dhufanii gooftaa Yesuus Kiristoos amanaa turanidha. Waldaa takkitti bicha jiraame yeroo san Yerusaalemiin keessa. Kan biraan jiru be kumaatan hin jiru be. Takkittiin tun maal ta'e babal'ataa adeemti. Maqaan Waaqayyoo kolfaate haa ta'u. Waaqayyo kan waameef, Waaqayyo kasi waameef wangeelaaf taanaan akka babal'iftuu malee wangeelatti gufuu akka taatu baay'inni keenya wangeelatti gufuu taana. Amantoota haa ta'u. Warroota bakka buunee boodarra jirru haa taanu. Waaqayyo nu haa dhiisu guyyaadha. Waaqayyo nu haa araaramu guyyaadha. Karaa gargaraatiin gufuu taaneera. Kanaaf ergamoonni Waaqayyoo maal hojjetan? Amantoonni maal hojjetan? Fira isaanii filatan noo. Warra isaanii wallagaan filatan noo. Gaafi ergamoota abboomaman. Hin abboomamuu mul'isan. Maaliif abboomame wanti isin hin jedheef saba Waaqayyoo maal akka ta'e beektu? Odoo abboomamuu baatanii nama iddoo saniif fiitiin goone filata. Nama iddoo saniif fiitii godhu ka filatan abboomamuu isaanii mul'isa amantoonni sun. Abboomamuu bichaa miti yaanni isaan hojjetan yaanni ergamoonni hojjetan maal godhe isaan gammachiise. Hunduma isaanii jala sagalee Waaqayyoo dubbifadha. Hundumni isaaniitu hin jaalatan. Gungumtiin hin jiru. Hin jaalata. Jaalatu bichaa miti.
achi maal godhan beektu eega jaalataniin booda nama iddoo isa dhugaa ta'uuf lafa kaan. Gaafas achiin booda maal fuudhanii warra kana noomineetii godhaa ajaja nu kennanii fidanii kennan isaan harka irra kaatanii kadhatan galanni amalfanni isaa baa ta'u. Hadda be muraa fiinnabe hadda be garanaan fiinnabe hadda be asiin fiinnabe kanaaf galma ga'uu dadhabe hundi kanaaf ce'uu dadhabe hundi wangeelli hin dhagaamne hin lallabamne miti yoo hin jiraanne bu'aa maal sii qaba jireenya keetitti wanta gaara ta'e maqaa Yesuusiin dhaabadhu hojjenne maal ta'a amantiin kee maaf hoffata maaf laafa maaf raafamu hadda biyyitti lafaa raafamaarti isinitti immoo Kiristaanonni dhugaa odoo jiraatanii Itoophiyaan hin raafamtu. Sababiin isaa rakkoo guddaa ta'e. Sa'aatiin amma kanaa sa'aatiitti lallabanii. Sa'aatiin amma sa'aatii kanaa sa'aatiitti faarfatanii. Ilaa qabeenyi kee gaafas jalaa manca'e ati qabeenya kee dibboota. Inni dhangala'aaru Waaqayyo immoo waa'ee dhiiga saniitiif bu'a. Sababiin isaa qabeenya Waaqayyootti manca'aa. Kanaaf sila adda warri gooftaa qabnu jilbiffannee sa'a 24 fuula Waaqayyoo duratti araara gaafata. Waan buqqifamu malee hin buqqifne. Waan dhaabu malee hin dhaabne. Galanni amalfinne saafamu. Kana wangeelli malee akkuma nama fakkaatu, akkuma sitti fakkaatu, akkuma akkanitti fakkaatee odoo akka itti fakkaateeti ergamoonni kun ufumaa nama kaanitu. Odoo akka itti fakkaateeti amantoonni sunillee nama isaan gammachiisu kaanitu. Kana garaagarummaan jiru. Namoonni isaan yaasan fidanii waa'ee wangeelaa ibidda. Eenyu akka gooftaa Yesuus Kiristootitti Waaqaan. Ilmi Waaqayyoo abbaa cinaa taa'u mul'ataan argate. Isaan dhagaan tuman. Arguu bichaa miti be. Yaa abbaa koo isaan hin beekanii dhiisiif jedhe. Isa jecha Kiristoos jedha Filiphos. Filiphos jedha dhiifame. Istifaanos. Jecha gooftaa Yesuus Kiristoos jedhe. Haadha anaafatillee jechuma kanaan. Haadha anaafatillee jechuma Kiristoos jedhe. Maaliif dhaaltuu Kiristoos waan ta'eef? Maaliif bakka buutuu Kiristoos waan ta'eef? Waaqayyo gatiidhaan dhiiga isaa dhangalaasee waan. Kanaaf isa Efesooniin, isa Filiphosiif, isa jennee odoo hin taane isa isaaf kenne, isa Istifaanosiif kenne, Waaqayyo siif kenne, anaaf kenna tokkoof kenne. Kana karaa muraa dhufnee namatti buusu taane. Falaat qoraacii taane nama ceesisuu dadhabe. Fedha kenna guunnee jennee fedha namootaa kadhatamne. Ofiillee abaaramnee uummatallee abaarsuu jalqabe. Waaqayyo galgala kana hafuura isaa warra waaqabeenni jedhama. Warra waaqabeenni jedhama. Warra wangeela qabne jedhama. Warra maqaa Waaqayyoo waamne jedhama. Hafuurri kun galgala kana haa dhaqabu. Amantoota haa dhaqabu. Ergamoota haa dhaqabu. Ergamoonni akkamitti akka deddeebi'an. Amantoonni akkamitti akka deddeebi'an. Kanaaf saba Waaqayyo kan waameef waan Waaqayyo nurraa eegu akka goonuuf of gammachiisuuf miti. Of ugiruun hin geenne. Kun duwwaadha kana ilaalin. Kiristoos ilaali. Galanni abbaa isaaf haa ta'u. Eenyummaa keenya gammachiisuu miti. Eenyummaa keenya yookiin bareechisuu miti. Eebala iddoo kana dhufee namatti tola miti. Kiristoos iddoo sanaa dhufe. Sagalee Waaqayyo iddoo sanaa dhufe. Dhugaa iddoo sanaa dhufe. Mul'anni Waaqayyo iddoo sanaa dhufe. Argitaa? Namicha Itoophiyaa ittiin maal ta'e? Odoo gaarii hin deemu, odoo maal hin deemu jecha Waaqayyo dubbise nama naayii kun qabu. Nama addaan naayii kun fidee Waaqayyo immoo hafuura qulqulluu itti bire itti hiikee. Video mo karkar, video mo isa kana amantaa yes inamane. Sagalee Waaqayyo dubbisa garuu hiikaan beeku.
Wangeelli kana buleessa obboleetti koo saba Waaqayyoo. Wangeelli jireenya, wangeelli dhugaa, wangeelli nama ceesa, wangeela nagadu imantaan. Maqaa Waaqayyoo qabataa arraba sagalee Waaqayyootti bira Yaaqoob irratti yoo dhufu arrabuma kanaan eebbiftuu arrabuma kanaan isa abaartu. Waaqayyo ana qarqaa mana koo qarqaa namoota as keessa jiran kana qarqaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos akkuma sagaleen kee dubbata. Ergamoonni Waaqayyootiif namoonni Waaqayyoo maal akka godhan maal irraa baratuu qabna. Okay, rinse godhi. Akkamitti deemuu qabna. Akkamitti deddeebi'uu qabna. Jennee isa waan akka deemnu maqaa gooftaa Yesuus Kiristootiin namoonni laayinii kana keessa jiran haa fayyanan. Namni nama hin fayyisu jechi Waaqayyoo nama fayyisa. Namni haga tokko nama jiraata hafuurri qulqulluun garuu akkuma sagalee Waaqayyoo dubbatu hafuura keessan caalaa isin dhiyaataa jedhe. Inni kun seenaa namaa jijjiira. Inni kun seenaa namaa jijjiire maal godha gara waaqummaa keessa galte akka jiraattus godha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristootiin namni sagalee kana dhaga'e hadha haa fayyu. Fayyisaadha. Jireenyi as keessa jira, dhugaan as keessa jira. Afaaniin isa kana dubbisaa garaan waan biraa hojjetuun hin ta'u. Afaaniin isa kana waamaa harkaan waan biraa hojjetu hin ta'u. Isa waamneen harkaan hojjetuu qabna. Isa waamneen immoo garaa keenya keessaan immoo gadi hiikuu qabna. Waaqayyo ayyaana nuuf haa baay'isu. Ati ergamaadhaa waa'ee Waaqayyo. Waan itti waamamte qabadhu deemi. Gaafa ati waan itti waamamte isa qabattee deemte wanti ati itti qabattee deemte sun bal'achaa adeema. Wangeelli bal'achaa adeema. Wangeelli guddachaa adeema. Wangeelli warri luboota turan hundi dhufanii Waaqayyoon fudhataa turan. Haa hojjetu si miti. Ati waan si kenname qabadhu dhaabadhu. Ati waan irra waamamte irra dhaabadhu miila keenya qixxaamaa gaman hin jedhin oomishni ilaalin. Oomishni biyya lafaa haga yerootiif gabaabaadha. Uguruunis hin ga'u. Kan Waaqayyoo garuu kan bara baraati. Kan Waaqayyoo garuu jireenya. Kan Waaqayyoo garuu dhugaadha. Kan Waaqayyoo garuu iddoo ati dadhabdetti harka kee ol qabeessi keessa maqaa Waaqayyoo golfaatee haa ta'u. Hin laalin. Isaan dhageessa jirtu laalin. Haalataan laalin. Wantoota gargaraa laalin. Jechi Waaqayyoo maal jedha? Inni kalee Isxifaanoosii waliin ture. Inni kalee Filiphiyoosi waliin ture. Haddas anaaf si waliin jira. Waamichi kenna maalidha? Akkuma inni jedhe, akkuma gooftaa Yesuus Kiristoos ol ilaalee ilma abbaa bira jiru arge. Arguu bichaa miti ol ilaalee yaa abbaa koo maan beekanii dhiisiif jedhe. Laayitii gadi qabi. Hadda kanatu nurraa mul'ata. Kanatu nurraa argama. Kana ta'uu qabna. Maqaa Waaqayyoo golfaatee haa ta'u. Galannee ulfinni gooftaaf haa ta'u. Yesuus gooftaadha. Mee sagalee tokko dubbisee asumarratti maal jedha boqonnaa 2:42 irratti akka ta'e. Amantoonni barsiisaa ergamootaatti tokkummaa isaanii cimsachuutti buddeena cabsachuutti kadhata godhachuutti qabamanii jiraatan. Dinqiiniif milikinni baay'een harka ergamootaan hin godhamu. Namoonni hundinuus Waaqayyoon hin sodaatu turan. Kan amanan hundinuu wal wajjin iddoodhuma tokko turan. Kan isaan qabanis hundumtuu qixxee ture. Araddaa isaaniitiif qabeenya isaanii gurguranii horii isaanii hundumaafis akka isa barbaachisutti hin hiru turan. Guyyaa guyyaatti yaada tokkoon mana qulqullummaatti deddeebi'anii mana isaaniititti
buddeena cabsatanii gammachuudhaan garaa qulqulluudhaanis nyaata isaanii waliin gaanii in nyaatu turan. Isaan Waaqayyoon in galateeffatan. Saba hundumaa durattis ayyaana argatan. Gooftaanis guyyaa guyyaan warra fayyan amantoota in dabalee jedha. Maqaa Waaqayyoo ulfaataa ta'u. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Wanti isaan godhan maali? Garaagarummaan hin jiru. Eenyu waliin ergamoota waliin tokkummaa isaanii cimsatanii. Jarri kun maal godhan? Amantoonni kun amma iddoo boqonnaa jara akka dubbatan cimsatuudha. Waan ergamoonni jedhaniif abboomame. Kun cimsatuudha. Waan dhugaa immoo nama dhugaa bakka sanii fiitii godhummoo fuudhanii achi kaa'an. Kun cimsatuudha. Wal dhaga'uudha. Miti eega godhanii booda immoo fuudhanii isaanitti laatan. Yesuus maqaan isaa ulfaatee haa ta'u. Hiyyeessi hin jiru mana Waaqayyoo keessa. Sooressi hin jiru mana Waaqayyoo keessa. Hundinuu kan sooressaa kan hiyyeessa qixxee walii qoodani. Namni gooftaa qabu garuu hiyyeessaa miti. Yesuus galanni isaaf haa ta'u. Inni dogoggoree dhiifama naa godha. Hiyyeessaa miti namni Kiristoos hin qabu. Dureessa hundaa qabaa jira sagaleen Waaqayyoo. Kanaaf garaagarummaan hin jiru. Qabeenyi isaanii tokkicha. Maal godhanii ergamoota waliin maal godhanii hin cimsatan. Tokkummaa isaanii cimsatan. Walii dhagaan, walii abboomaman. Garaagarummaan hin jiru. Haadha waldaa keessaa gabbee tokko haadha hafuurri hadhanatti hin tulle. Waan inni qaaqee dhageettaa waa'ee kiyya qaaqaa. Annaa bakkana karaa biraatiin lallabaa. Waan baay'ee dubbata. Maqaa Waaqayyoo ulfaatee haa ta'u. Miti sun waldaa miti. Waldaa jechuun tokkummaa qaama Kiristoos qabata. Sunis kan Kiristoos isa hadda laalluun, isa hadda arginuun, kan Kiristoos isa dhugaa ta'e tokkummaa maal godha? Ergamoota isa waliin maal godha? Wal cimsatanii tokkummaa qabaatanii waan qaban wal qixxee qootanii Waaqayyoon galateeffatan maal ta'an jedha? Amantoonni maal ta'an baay'ata adeeman. Ila ka fayyisu jenna. Ati hojii sirraa eeggamu godhu. Akkuma namni jedhame sagalee Waaqayyoo yoo dubbatu beektu maasaa qotuu jedha. Qotee waan barbaade waa facaasa. Ka geessu immoo Waaqayyo. Waan sirraa eeggamu godhu. Ka fireetti godhu ka nagaan geessu Waaqayyo. Abbaan ati facaasa. Maqaan gooftaa ka ulfaatee haa ta'u. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u.